nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii inni nagaan nuu kennu waaqayyo eebbifamu nagaan waaqayyo inni mammaatti nu gargaare eebbifamu maqaan isaa bara baraan ajajamu akkam jirtu fayyaa keessanii gooftaan ulfaatu guyyaa gara guyyaatti inni waan ajaa'ibaa hojjetu guyyaa guyyaatti inni waan dinqisiisaa hojjetu guyyaa guyyaatti wanta ajaa'ibsiisaa sammuu namaa gararraa inni hojjetu waaqayyo eebbifamu kana duras isa hojjete arras isa hojjeta borii isa hojjeta waaqni koof waaqni keessan hojii dhaabeen beeku namoonni biyya adda addaatiin naa bilbiltanii naa kadhadhu jettan baay'een keessan waaqayyo sinii kadhachaan jira waaqayyo immoo waan taaraa akka hojjetu abdii guddaa qaba egaan akkuma kana immoo namoonni galma ijaaraa jirruuf amma galma jijjiirreerraa namoonni hunduu dhagaanii hojiirra oolchan kan dhagee hojiirra oolchu muraasa akkuma sagalee waaqayyootti immoo kan dhagaan baay'eedha dabni sagalee waaqaa nama baay'eetu dhagaadha yuutuubii kana akka nuyi gargaarsa gaafachaa jiru namni dhaga'u jira garuu waan guddaa miti waan xiqqoo matoorra oolchee waan guddaa hojjetaa jechuudha namoonni immoo kana dhageessanii waan kan hojiitti jijjiirtanii warri kaan biyya alaa teessanii akkaawuntii irratti kan gashitan jirtu Itoophiyaa keessa teessanii kan gashitan jirtu kan immoo akkaawuntii irratti nu galuu dideettanii maqaadhaan ergaa hartan jirtu waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu yeroo muraasa booda jechuudha galma kana maalirra akka geenye viidiyoo isaa wajjin isiniin dhiyeessa waaqayyoof galannata waaqayyo nu gargaareera ammas namoonni sappoorti nu gochuu nu gargaaruu barbaadan namoonni nu bira dhaabachuu barbaadan ani isiniin kadhadha waaqayyo kadhata koo akka dhaga'u argaa jirtu waaqayyo waantan kadhadhu nagaa kadhata koo nagaa waaqayyo kanaaf namoonni nu gargaaruu barbaadan akkaawuntii asitti argamu kanarratti nu gashaachuudha asirratti kan argamu kanatti sagadi jiru kanaan immoo silkii kooti isaan naa bilbiltu inni dhumni isaa sadii jechuudha isaan naa bilbiltu jechuudha waaqayyo waan ajaa'ibsiisa waan haaraa jireenya keessa irratti ammoo hojjetutti annan kadhadha namoonni ammi dhugaa ba'an kun warra sappoorti nu godhanidha waaqayyo isaan tuqee waaqayyo isaan jijjiire isaan immoo mana waaqayyo ijaaraa jirudha mul'ati kun bal'atu mul'ati kun guddatu nan gargaara namoonni jettan ammas maqaa keessan gagalmeeffachaa jiru warri sun yeroo galchitanii jettan garuu maqaa keessan WhatsAppiin haa ta'uudha imoon haa ta'u silkii kana seef godhadhaati silkii nama gara gadii jiru kana seef godhadhaati karaa sanaan immoo na ergaa jechuudha rasiitii na ergaa kan mana baankii tokkoon immoo ammana gashinee irradhaati maqaa keessan guutuu natti ma isiniin kadhadhaa waaqayyo isin eebbisa sagaleen waaqayyo dhugaadha sagaleen waaqayyo dhugaadha hin hojjetas sagalee waaqayyo keessa sobin jiru raawwate sobin jiru dhugaadha humna hojjetuuf keessaa qabas sagalee waaqayyo keessaa iddoo tokkoon akkasii seenaa baraasa lammaffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 7 irratti maayidha singaruu gatii dadhabbii keessanii waan argattaniif jabaadhaa humni isin hin bu'in jedha nama hundumaa miti kennuu irratti waan nama ajaa'ibu manni qulqullummaa Solomoon yeroo ijaaramu istirii isaa yoo hubattan mukti rukutamnee qorqorroo rukutamnee gaafa inni ijaaramu kashkash wanti jedhamu jira miti bismaara rukutuun jira rukutamne inni rukutamne maaliif isinitti fakkaata itti qophaa'ee gaara irratti kan wal gaxxamu kan wal qabatu hunduu hojjetame akka seera isaatiitti hojjetame gaara irratti qophaa'ee dhumeeti guyyaa tokkotti hojjetamee dhume yookaas guyyaa muraasatti hojjetamee dhume wal keessa bahee bakka hojjetamee dhumaadha yoo isin nu bira dhaabattan rakkina tokko malee dhiphina tokko malee immoo yoo tajaajillu wanti kun dafee yoo dhumu ulfinni isaa waaqayyo immoo iddoo kanaa isin eebbisa eebba kennuudhaan dhufu yoo beektan kanaan nu bira dhaabadhaa amma sirra deebiin baay'ee dubbachaa jira namoonni baay'een deebii nuu deebistaa namoonni muraasa deebii nuu deebisaa jirtu gara nama baay'een nu barbaachisa yoo xinnaate naannoo kuma ammaaf jechuudha mana biildingii yookaas gamoo bareedaan ijaarre garuu yeroo muraasaaf kan nama qabatu yeroo muraasaaf qorqorroo ta'ee irrasaa bismaara muka ta'ee 300 nu barbaachisa ammaaf jechuudha kan yeroo muraasa keessatti waaqeffannuuf sabooda garuu waaqayyo nu gargaara biildingii guddaa gamoo guddaa ijaarraa jechuudha kanaaf namni viidiyoo kan argitan waan kana gumaacha nu gootan maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin waaqni inni arraba koo dhaga'u kun
Waaqni nama arraba koo dhaga'u jireenya keessan irratti waan hin jirre hojjetu. Arraa kaasee isin tokko baaftanii iddoo isaa immoo dhibbi agalu. Maqaa Yesuus Kiristoos isin tokko baastanii iddoo isaa miliyoonni agalu. Isin tokko baastanii nagaan keessan iddoo itti adeemu. Arraa kaasee kan qabame gad isiniif adiifamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Egaan namoonni tokko tokko gaafa qarshiin koo gannaa dhiifamuun godhaa isan eegin utuu sasarka jiru gadhiisi dur. Waaqayyo gassii dhiisa. Isa sirka jiru gadhiisi. Isa qabattee jirtu gadhiisi. Isa qabattee jirtuun sappoorti godhi. Waaqayyo immoo samiirraa siinsi tajaajila. Eebbifam gooftaan si eebbisu. Namoonni deebii kana deebistan ammallee maqaa keessan qabadheen isinii kadhadhaa. Nan dhiyeessan immoo tokko tokkoon dhugaa ba'aa jiru. Amma warra amma dhuga ba'umsa isin dhageessan kun warra mana waaqayyoof sappoorti godhaniin immoo kadhanneefidha. Namni laphee kennuu hin qabne sila si eebban qabu. Walumaa gala eebban qabu. Namni kennu waan qabu mana waaqayyoof hin dhabne eebban qabu. Sababni isaa gombisaa urataa keessatti walitti qabata waan ta'eef. Kanaaf eebbifamuu barbaaddu taanaan sappoorti godhaan nu gargaara. Akkaawuntii waldaa jira. Akkaawuntii waldaa irratti galchaa kan maqaa kootiis jira. Asirratti galchuu dandeessu bilbiltanii garuu na hubachiistu. Ba'aa kana kophaa koo yoon baadhe waan tokko naan godhu garuu walirraa fuunee wal gargaarre yoo baanne garuu waa guddaadha waan jechuufan yaada kana isinii dhiyeessee baraaf jireenya keessa waaqayyo eebbisu dhuga boomsi ciccimaa jira kanatti aansee dhuga boomsa kana dhageessu isa booda immoo waaqayyoon isiniin kadhadha dhuga boomsa kanarra dhaabadhee isiniin kadhadha waaqayyo seenaa haaraa jireenya koof jireenya keessa irratti hojjeta maqaan isaa bara baraan eebbifamu ulfaatonni kanaaf iyyuu yuutuubii kana argee nama baay'eetu hiikamaa jira yuutuubii kana laalee nama baay'eetu fayyaa jira waan ta'eef yuutuubii kana sabiskiraayib godhaa dabarsaa immoo sheer godhaa feesbuukii irratti teelegiraamii irratti waatsaappii irratti iimoo irratti instagiraamii irratti dabarsaatii sheer godhaa namoota baay'ee biraa ga'u namoonni ilaalanii hiikamaa jiru waan ta'eef eebbifamaa naa jiraadhaa. Warri sappoorti nu goota warri nu gargaartan qarshii keessan warri nu bira dhaabattan qorqorroo ammanan bita warri jettan teessuma ammanan bita warri jettan bismaara ammanan bita warri jettan waadaa warri nu galtan ammallee nu barreessaa naa jiraadhaa naa eebbifamaa ani immoo isiniin kadhadha waaqayyo waan taaraa hojjeta ulfaadhaa eebbifamaa dhuga boomsa kana dhageenyeeti isa booda ani dhuga boomsa kanarra dhaabadheetan isinii kadhadhaa waaqayyo inni anaaf isin gargaare haa eebbifamu haa ulfaatu. Nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu raajii nama waaqayyoo ani nagaadha waaqayyoonni karaa hundumaa nu gargaaree nagaatti akka jiraannuu fi nagaatti akka deddeebi'u kan nu gargaaree ayyaana isaa nu baay'isee gooftaan bara baraan haa eebbifamu. Ani maqaan koo Zinnuu Abdiisaa an jedhama. Kanan jiraadhu Dubaayidha. Dhugaa ba'umsan qaba. Karaa nama waaqayyoo raajii bulaa waaqayyoo waan gurguddaadha kan naaf hojjete. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo na gargaaree namni waaqayyoo akka carraa onlaayinii irratti yookiin laayivii tajaajiluudhaaf feesbuukii irratti isaan argennaan lakkoofsa isaanii kaa'atanii jiru. Lakkoofsa sana fuudhee laayivii sana dhaggeeffanne garuu dhugaadha. Laayivii sana dhaggeeffanne lakkoofsuma sana sarjii godhadheesman WhatsApp irratti nama waaqayyoo akkanaa kadhataniif gaafadhe yeroo lama sadii nagaan isiniif haa ta'u barreessee fi sadaffaa immoo lammaffaa irratti naa deebisanii na dhukkubaa nama waaqayyoo naa kadhadhaa jedheni isa booddee ishamayyuu bilbilii siifin kadhaanaan jedhan bilbilli koo asirraan gatiin hojjenneef kaardii guuttadheessinii bilbilan jedheen baay'een gammadenis wanti ani sitti dubbadhu keessaa namoonni danuun isaanii jiru maqaa namootaa dha'uuf yookiin immoo namoota biraa hamachuuf osoo hin taane namni waaqayyo kun baay'ee waan hin dinqifadhe keessaa yoo naa kadhatan isaa kadhatanii yoo isin jedhaman ija jirummaadhaan isaanitti deddeebiisan gaafachaa ture. Gooftaan bara isaanii haa eebbisu sun dubbatii wanti hin dabarre yeroodhuma sanatti siifin kadhadhanaan jechuu isaanii baay'ee guddaa tokkoon gammachuu guyyaa sanaa takkaadhuma argee beekadheessi yaadu namni rakkate waan baay'eedha kan inni yaadus kan inni ta'us yeroo sanatti baay'ee na dhukkubaa ture. Dhukkuba foonii duwwaa osoo hin ta'in rakkoo garaagaraa dhiphina qorumsa garaagaraa keessa hin jiran ture.
waaqayyoon gargaaree jennaan isaan naaf kadhatanii dhukkubni koo miila kana lafumaa ka'eetu karaa luka tokko akkuma nama dhagni isaa gar tokko du'ee itti akkasumatti narraa du'ee miila kana ol fuudhee deemuu hin danda'u. Takkaan maal fuudhee deemuu hin danda'u. Namni dhiibaa keessa isaa gahuu hin danda'u. Na aduudaa na qoroxxumaa waanuma tokko hin taane qorra jechuuf biyya ni keessa jiraadhu qorra miti. Baay'ee wanta sammuu kootii ol gararraa hangam bahutti guyyaa hedduun jilbeeffadhe yaa waaqayyo yooti na jalaa didde yooti immoo deebinaan lanne yooti na fayyifne eenyutti ni madha jedhee baay'ee waaqayyo kadhadhaa ture jechuudha hanga hin danda'etti isaa booddee guyyaa tokko jaartiin yookiin lafni namni hojjedhu maaliif miilli kee maal lafarra gottottaa naan jette maaliif hin jedheen anis na'ee sanan jedhee yoo narratti beekte yeroo baay'ee gadi na dhukkubuuf nan hojjisiisanii jedhee waan hin yaaduuf yoo narratti beektee waan biraati jedheen nan dhofkadhe maaliif jedheen gaaffii deebisee maarree atoo ijoolleedhaa maaliif akka kootti okkoltaa naan jette lakkii haadhuma malee okkoluu si dhukkubuun jedheen lakkii waan okkoltu natti fakkaate yeroo ol seentuu naan jennaan lakkiin jedheen garuu ani miila sanaan akka nama hadhaan dhallu wanti bishaan keessaa roommu maqaa sadiifama dubbachuu hin dandeenye akkasitti roomma ture danda'ee dhaabbachuu hin danda'u naqata dhagni koo hojii biyya hambaa keessaa namoonni baay'ee beekuu danda'u. Baay'ee na dhukkubaa haga kana jedhee dubbachuu hin danda'u guyyaa sana jaartiin akkasumaan jettee yaa waaqayyo yoo dhukkubni kun natti cimee dubartiin kun yookiin jaartiin kun sobdee naan jetti hagam maaliin godhakaa jedhee baay'een boo'een kadhadhe nan qaanessin nan leeyyaasisi waan hedduu na dabarsitee waan hedduu na gargaartee waan hedduu keessa rakkinoota garaagaraa keessa dabarsitee guyyaa kana na keessa yaa waaqayyo nan qaanessin jedhee nan kadhadhe isaa booddee nama waaqayyoo akka isaan naa kadhataniif isaan gaafadhe isaanis gooftaan isaa naa eebbisu naa kadhatanii galgala sana naa kadhatanii bishaaniif zayitii irratti naa kadhatanii bishaaniif zayitii sana irratti naaf kadhatanii wanta na dinqu keessa wanta na ajaa'ibu keessa ati nama barbaaddees kanaan booda kadhachiifadhu naan jedhan kadhachiifadhus kadhachiifachuus baadhu kana duras kadhachiifatteetta ta'a kana fuuldurattis immoo kadhachiifachuu dandeessa garuu ani amantiidhaan si kadhadhaa waaqayyo afaan koo hin kabajaa jedhanii naa kadhatanii anis rakkadheera waan ta'eef dhiphadheera waan ta'eef filannoo gadi hin qabneef dhugaa dubbachuudhaaf jilbeeffadheen akkattiin gammachuu addaatti nan jilbeeffadhee yeroo isaan naa kadhatanii xumuran nan ka'ee ganama yeroon ka'u wanti hin jedhee dubbadhu na rakkisa danda'een deema akka ijoollee reefu daaddee deemtutti miilli koo babargaanfatee deema malee danda'ee sireen taa'u sireen ciisurraa mana fincaanii dhaquu hin danda'u baay'een rakkachaa baay'een dhiphachaa yoo xiqqaate torbee lamaa olidha kanaan dhukkuba akkasiitiin rakkachaa ture bishaanii fi zayita sanarratti naa kadhatanii bishaan kana dhugiitii zayita kanas dibadhuu rafii naan jedhan isa booddee bishaan koos nan dhugee gammachuudhaan amantiidhumaan nan fudhadhe. Ganama yeroon ka'u ganama iyyuu miti halkan keessaa akka Itoophiyaatti sa'aatii 10 jechuudha akkasitti garuu sa'aatii 5dha. Mana fincaanii deemuuf yeroon ka'u sireerraa yeroo kan gad danda'ee gadi bu'uu hin danda'u. Baay'ee rakkadha. Meeqa hidhadhee turan kan sireerraa gadi bu'u. Akkuma akka nama durii kootti akka yeroo sanatti yeroo yaaddadhu waan dhukkubsadhee beeku surmayyuu jedhee sammuu kootti iyyuu nan dhufu waan akkaataan itti dhukkubsachaa ture sana dubbadhee fixuutu na rakkisa. Innaa yeroon sireerraa gadi bu'u halkan keessaa sa'aatii 10 waan akkasitti akka Itoophiyaatti jechuudha. Yeroo sana yeroon sireerraa bu'ee mana fincaanii deemu fayyaan makooti. Miila koos ol qabee gadi qabee akkana urgufee nan taa'ee jilbeeffadhee nan jilbeeffachuu nan danda'a. Yeroo kaan garuu amman jilbeeffadhee afaan lama galateeffadhee ka'utti miilli koo takka diriirfadhee takka maal godhee tanan malee daqiiqaa 10 jilbeeffadhee turuu hin danda'u. Baay'ee karaa maddii kana cinaacha kana baay'ee na dhukkubaa ture. Guyyaa sana kaasee ganamuma fayyinni jijjiiramni addaa ofirratti argitanaan jedhani akkuma isaan jedhan ganama yeroon ka'u achuma jilbeeffadhee akkamitti akkan gooftaa galateeffadhee akkamitti akkan ililche hin beeku dhugaa dubbachuuf namoonni dhugaa ba'umsa kana dhaggeeffatan waaqayyoon amantan taanan akkuma wangeela Maatiyyoos boqonnaa 8 lakkoofsa 5 irratti dubbatu waa'ee ajajaa dhibbaa Yesuus Kiristoos gara Qifirnaahomitti galee hangamii 100 nan dubbisa lafa sana. Yesuus mandara Qifirnaahomitti galetti hangamni 100
gara isaa dhufee kadhate. Yaa gooftaa naa koo dhalli isaa gar tokko du'ee mana ciisaa baay'ee dhiphachaa jira jedhe. Waa'ee naa'oon ajajaa dhibbaa kanaa yookiin hangafa dhibbaa kanaa gar tokko miilli isaa du'ee fi kan koo garaagarummaa qaba jedhee takkaadhumayyuu shakkusi guutumaa guutuutti tokko jechuudha. Akkam jedhee akkan ibsutu na rakkisa. Baay'ee mana yaalaa dhaqanii furmaata argachuu kan hin dandeenye, dhukkubni koollee mul'achuu kan hin dandeenye, dhukkuba akkasii rakkachaa miilli koo kun yookiin dhalli koo kun gar tokko du'aa jechuudha. Hojjechuu hin danda'u biyya ormaa keessatti golaa ormaa keessatti akkasitti rakkina akkasii dhiphina akkasii keessaa waaqayyo karaa nama waaqayyo na fure. Akkasuma amantiin lafa ati jirtutti kan si fayyisu yoo amanta ta'e namni kamiyyuu amanee taanaan wanta fayyuu dadhabu hin jiru. Amanee taanaan wanta ce'uu dadhabuuf hin jiru. Amanee taanaan namni kamiyyuu harka waaqayyoo fageenyi kamiyyuu hin daangessu. Yesus akkas jedhee dhufee fayyisa jedhee ajajaa dhibbaa sanatti gaafa dubbatu baaxii mana kootii jala galuun siif hin ta'u jedheen. Baay'ee dinqifatedha. Lakkoofsa 10 irratti gaafa dubbifattanii baay'ee dinqifate. Yesus baay'ee dinqifate. Warra isa duukaa bu'aniin Israa'el keessatti amantii guddaa akkasii argeen beekone. Haleluuyaa galanni Yesuusiif haa ta'u. Maal jedhee dubbachuuf yaadee dhugaadhuma dubbachuuf iyyuu ani yeroo sana rakkadhee yeroo isaan naa kadhatan jilbeeffadheen waaqayyoon amantiidhaan fudhadhe. Isaanis amananii naa kadhatan. Amantiin isaanii anaan lafa nama jiru kanatti na fayyise. Guyyaa sanaa kaasee miilli koo ni fayyee gaafa ganama sana na fayyee gaafa lammaffaa takkaadhuma miilli koo waan tokko nan dhukkubu guyyaa sana kaasee balballi eebbaa siif haa banamu eebbi keenni qabamee isaa gallakkisuudhaan guyyaa sana kaasee miindaan koo harka tokko dabale jechuudha. Dura Itoophiyaatti qarshii 14,000 waan akkasiin argadha amma garuu 20,000 argadha naannoo 6,000 naa dabale jechuudha. Wanti tokko amantanii kadhattan taanaan amantiidhaan jilbeeffattan taanaan wanta isaan namni waaqayyoo jedhe nama waaqayyoo arraba isaaniirra jecha isaaniirra dhugaadhuma dhugaatti wanti xumuramu jira. Battala sanatti namni tokko fayyiteera fayyita har'aa booddeen fayyita jedhanii gaafa nama kadhatan namoota baay'eetu naa kadhatan hin fayyitanaan jedhan akkam fayyu natti maa turan natti raajaas turan garuu battalatti yeroo sanatti wanti narraa dhaabbate tokko illee hin jiru. Guyyaa sanaa kaasee wanti natti xaxamee wanti sitti xaxamillee jiraadhanii hafuurri du'aa wanti jireenya kee xaxe sababa malee wanti akka hurriitti sitti dukkanaa'ee jireenya keetti akka hin tarkaanfanne akkati hin guddanne wantoota garaagaraa jedhanii natti dubbatan guyyaa sana kaasee wanti tokko jireenya koora kan dura na dhiphisu kan dura na yaaddeessu yaaddoo tokko malee dhiphina tokko malee karaa hundumaa waaqayyoo balbala naa banee waaqayyoo na gargaaree fayyaa koos naa deebisee akkasitti karaa nama waaqayyoo raajii bulaa waaqayyoo dinqii gurguddaa hojjete kanumaan jaalattis immoo waaqayyoo ayyaana isaa dabalee akka isaanii baay'isu waaqayyoon nan kadhadhaa galanni waaqayyoof haa ta'u dhugaa ba'umsi kun yoo isin bira ga'e waaqayyoon guddisaa galateeffadhaa waaqayyo inni waan tokko namarraa hin barbaanne qarshii tokko namarraa hin barbaanne gatii tokko malee inni nu jaallate jaalalli gooftaa Yesuus Kiristoos lafa hundumaatti dhiphina keenyarraa nu furee ba'aa keenya nurraa buusee waaqa akkasitti isa nu gargaare kan immoo nu dirqamsiisee jennaan waaqayyoon dhugaa ba'uudhaaf murteessee waaqayyoo bara jireenya keessan sinaa eebbisu. Warri amanan hin fayyu. Eenyutu ni fayya? Dubartiin waggaa 38 namichi waggaa 38 itillee irra ciise yookiin galaana bukkee ciise suni Yesuus Kiristoos gaafa dhaqee siree kee baattadhuu deemii ittiin jedhu innis baattatee deeme. Namni waggaa 38 gaafa ciisu baay'ee illaashaa ture. Hagam yoo fayyayyuu siree baattatee deemuu danda'u. Garuu Yesuus mana kee gaafa seenu wanti tokko dadhabbiin tokko rakkinni tokko dhibaa'ummaa tokko maleedha kanatti utaaltee baatu. Waaqayyo mana keessanitti haa galu. Waaqayyo na gargaareera. Karaa nama waaqayyo raajii bulanatti dubbate battalumas dhukkuba sana sanarraa kaasee wanti na dhiphisu keessumaa wanti hin daganne immoo hojjechuun barbaadaa naaf kadhadhaa hin jedheen ture. Garuu shirri xaxamu ni jira. Shirri xaxamu jira kan hin hojjenneef jedheen isaanitti dubbadhee ture. Waaqayyo surraa sitti haa godhuu naan jedhani. Amiin jedheen fudhadhe. Akkasuma jara sana gaafadhe hojjechuun barbaadan jedhan kan dura yaada isaanii gara biraatti hin tineedhaan as deebisanii ishinaan jedhanii paaspoora koodee dhumee ture naaf hojjisiisanii amma kun hoogganaa waggaa 2 hojjechuuf hin jira. Waaqayyo baay'ee na gargaare. Kanumaan caalatti ayyaanni waaqayyoo dibanni waaqayyoo nama hundumaa jalaa akkasitti yoo hojjettanii oowwaachuu akka dandeessan gooftaan gaddeemummaa akkasiitiin akkasiin hojjettan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaadha. Lafa dogoggoretti immoo dhiifamaa.
baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja gooftaan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu eebbifamaa shaayo. Gooftaan Yesuus Kiristoos eebbifamu argitaniittu. Na yaadadha obboleettii kanaan ergan karadheef iyyuu nama baay'ee kadhachaa waan ooluuf sagalee waraabame yoo jiraate qofa. Garuu guyyaa biraa isheenis mana Waaqayyoof sanyii facaafte yookaas kennaa laatte jechuudha. Waaqayyo baraaf jireenya ishee eebbisu nama eebbifamtuudha. Waaqayyo hiikeera. Namni tokko tokko deebii deebisa Waaqayyoof. Deebii deebisuu jechuun maal jechuudha? Waan fayyeef mana Waaqayyoo ijaaruuf keessi isaa akka kaa'adha. Inni tokko tokko dukkana keessa waan ba'eef jedhee sarpiraayiz ta'a gammada. Inni dukkana keessaa ba'e immoo rakkina adda addaa lola adda addaa qabu lola keessaa gaafa ba'u Waaqayyoof deebii dhiyeessa. Kanaaf obboleettii kanaaf Waaqayyo waan ajaa'ibsiisaa godhee wanti nuyi amma dubbannu akka qoosaatti kan ilaalamu miti waan baay'eedha wanti Waaqayyo hojjetu. Kanaaf an amantiidhaan isinii kadhadha amma namni na hordoftan kun namoonni na hordoftan kamiyyuu amantiidhaan isinii kadhadha. Waaqayyo waan keessan qabame gadhiisisa. Waaqayyo simboo isinii kenna. Waaqayyo warra hojii hin qabne hojii isinii kenna. Warri gaa'ila hin qabne gaa'ila isinii kenna. Warri gaa'illi keessan lolamu immoo Waaqayyo gaa'ila keessan iddootti deebisa. Nagaa guutuu isinii kenna. Eebbifamaa naa jiraadhaa. Dhugoomsa gabaabaa kan biraa dhaggeeffannee isa booda itti fufeen isinii kadhadha. Tole nama Waaqayyo nagaan nagarra caalu nagaan Waaqayyo haalaa fi yeroo jirtan hundumaarratti isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu fayyaa keessanii ani fayyaa kooti Waaqayyoon haa galatu eegumsa isaatiin yeroo kana qaqqabeera Waaqayyoof haa ta'u galanni. Maqaan kiyya boontuun jedhama kanan jiraadhu biyya Bahaarenii jedhamtu keessan jiraadha. Yeroo tokko kadhannaa naaf gootanii turtanii Waaqayyo wanta guddaa hojjeteera wanta dinqii hojjeteera. Arraba keessan duukaa wanta baay'ee hojjeteera Waaqayyoon dinqiidha. Anna hojii dhabeetoo naannoo gara ji'a tanan taa'e already mana kireeffadhe keessa ji'a guutuudhaan taa'e. Yeroo isin har'a sanaaf kadhattanii barituusaa hojiidhaan seene maqaa Waaqayyoo eebbifamuu durseeti. Waaqayyoon immoo wanta guddaa hojjeta. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Jireenya koo keessatti wanta dinqii hojjeteera kadhannaa keessan gubbaarraa kan kaa'ame jechuudha. Waaqayyoon arraba keessan duukaa akka deemu asuma Waaqayyoon humna kana ayyaana isaa isiniif haa baay'isu jecha bara keessan jireenya keessan Waaqayyoon haa eebbisu naaf eebbifamaa. Gooftaan ulfaatu. Egaan dhugoomsis inni geessan kun maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keessa irratti dachaa ta'u. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin waan hiikamuu barbaaddan sana wanta irraa hiikamuu barbaaddan qabadhaa. Wanta akkasii ta'uu barbaaddanis yaadaan qaba yeroo viidiyoo kan argitanii kaasee maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin tokko tokkoon mana keessaniitti waan haaraa na ta'u. Tokko tokkoon mana keessanii irratti waan haaraa na ta'u. Tokko tokkoon jireenya keessanii irratti waan haaraa na ta'u. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin hiikamteettaa dhumateera. Dhumateera. Dhumateera humna dhiiga Yesuusiin ammaa kaasee dinqiin isinii ta'eera. Eebbifamaa naa jiraadhaa. Namoonni amma sarara deebi'ee isin gaafadhaa. Namoonni gargaarsa nuu gootan galmi kun akka ijaaramuuf. Kanaaf ammaaf mana xiqqoo keessatti walitti qabamneetu uummatni nutti baay'ata. Mana xiqqoo keessatti qabamneeti kan tajaajilaa jiru. Amma immoo gara galma kanaatti ba'uuf immoo galmi kun ariititti dhumuu waan qabuuf adaraa keessan nu bira dhaabadhaa isiniin jedha. Warra nu bira dhaabattan immoo silkii gara gadiin naa bilbilaa akkaawuntii kanarratti galchatee silkii gara gadiin naa bilbiltu. Yoo haalli akkaawuntii sanaa immoo isiniin mijatu ta'e nu bilbilaati odeeffannoo na biraa fudhadhaa duwwaa 912 duwwaa 1 duwwaa 7 duwwaa 3 kanaan nu argadhaa. Sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu yoo mana Waaqayyoo ijaartan qabeenyaan keessan jireenyi keessan kan Waaqayyoo ta'e badhaadhummaa samiitti akka nama walitti qabatuuti. Kanaaf iyyuu mana Waaqayyoo gargaaraa. Amma manni koo ijaaramuu miti. Manni Waaqaa ijaaramuudha. Namni mana isaaf iyyuu halkaniif guyyaa fiiga miti. Mana Waaqayyoof immoo halkaniif guyyaa fiiga. Waaqayyo isin gargaara. Naa jiraadhaa naa eebbifamaa. Kadhatiin amma isinii kadhadhe. Jalqaba isinii kadhadhe. Dhugoomsi amma isa dhageessan. Kadhatiin amma isa dhumaa kan immoo isinii kadhadhe. Hunda keessa irratti iyyuu raawwatee dinqee hojjetu. Ammaa jalqabee dhugoomsa haaraan wal argina. Naa eebbifamaa. YouTube kana subscribe godhaa. Daddabarsaa share godhaa. Naa eebbifamaa. Waaqoo biraaf jireenya keessa na eebbisu.